Galatooma alamanni isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaartii kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoo boqonnaa lammaffaa siizin 2 televezyiina faanaatiin har'as keessummaa tokko Riittaa Shoo boqonnaa lammaffaa keessatti isiniif affeeree jira. Dargaggoo Abarraa Dachaasaa jedhama. Dargaggoon kun yeroo gabaabaa keessatti zeeroo irraa ka'ee miiliyoonara ta'ee jira. Dargaggoota hedduuf carraa hojii banee jira. Sansakkaan jiruuf jireenya isaa hedduu keessaniif barumsa ni laatee waan yaadeef iyyaafadhee istiidiyoo haaraa Riittaa Shoo boqonnaa lammaffaa keessatti affeeree jira. Gama ogummaa kaameraatiin Farahaan Muhammad daayirektingiidhaan Nimoonaa Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Kan akkanatti na bareechee Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti argama. Uffata babbareedaa ni dhiyeessa. Hanga xumura sagantaa keenya Riittaa Shoo televezyiina faanaa waliin kan taasiftan hoote yeroo bareedaa waliin ni dabarsina. Boqonnaa booda gaafa walitti deebinu Abarraa Dachaasaa waliin istiidiyoo Riittaa Shoo boqonnaa lammaffaa keessatti isin eega. Erguun naqinaa Riittaa Shoo. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa ta'uusaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsi fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hajii kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Abarraa Dachaasaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Chiirsiyaa jennu. Zaadheeraa soof deemnu waan ta'eef gaaffilee ijoo ta'an arfan shanan tokko siif kaasa. Marsaa sadii waliin turtii taasifna. Lammaffaarratti gaaffilee sadii gaaffilee xiinsammuu sadaffaarratti mallattoodhaan ibsuu achi keessatti jiruuf jireenyi kee maal fakkaata? Dargaggoota hedduudhaaf fakkeenyummaan isaa maal kan jedhu ni kaafna. Jalqaba irratti pilaanti saayinsiidhaan yuunivarsiitii kamirraa baate? Miizaan teeppii. Miizaan teeppii. Achumarratti of mazzantee baate jechuudha. Namoonni tokko akkasumattuu akka keetii dargaggoonni yuunivarsiitiidhaa eebbifamanii gaafa ba'an kun taappeellaadhuma beeksisaa dubbisuudhaan yeroo dheeraa fixu. Haga waggaa 2 haga waggaa 3 hojiin kun immoo nuun ta'u as keessammaa mindaan isaa xiqqaadha. Kun immoo waajjira irratti hojii barbaacha joora. Okay, galatoomii. Durumaan dursee yeroo barachaa turettu hojii mootummaan hojjedha jedhee baay'ee amanuun ture. Yeroo waa'ee biyya kanaa yaadu hojii baay'eetu jira. Hojiin hin qabamne na isa kana inni biraa immoo hojii mootummaa gaafa hojjettu tiraakii sii qophaa'ee jira. Tiraakii saniin ala bahuu hin dandeessu. Tiraakii saniin ala bahuu hin dandeessu. Taayim firiidamiin qabdu, manii firiidamiin qabdu, waan baay'ee firiidamiin qabdu jechuudha. Gara dhuunfaa keettoo gaafa taate wanni hundumtuu kan keettaa jechuudha. Sa'aatii kamii of bulchitaa jechuudha. Atuyyuu mataa kan keetti mootummaa taataa yookiin immoo kasi bulchu hin jiru. Ofuma bulchita waan ta'eef kanaaf hojii mootummaa hin barbaanne. Okay, achi miizaan teeppiidha digirii kee jalqabaa fudhattee baate. San booda Gojjaan Barandaa fi naannoo Markaatuu kana seenaa baay'ee bareedaa ta'e kanan dhaga'e jechuudha. Qarshii 30 qabatee gara Finfinneetti malee achuma seeni maal godhisa deemte achi? Magaalaan guddoon biyya kanaa hin jirtu Finfinneedha. Innis Gojjaan Barandaa jechuun naannoo Markaatuuti. Biizinasii keessa seenuu waan barbaaduuf achi dhaqe. Yeroo achi dhaqu biizinasii baay'eetu jira. Biizinasii hojjechuudhaaf baay'ee maallaqni hin barbaachisu. Isa saniif ani immoo ragaadha. Waan barbaachisu yaada. Fakkeenyaaf amma ani yeroo sanii maallaqa osoo hin qabaatin Markaatoo keessa nan seenaa fichisiisuutu meeshaalee garaagaraa hin jiru. Dura dhaqee ta'u warra fedha meeshaa kanaa qaban dhaqeen gaafadhaa meeqa akka barbaadan Kasaanchis 22 fi Magganaanyaa. Dhaqeen gaafadhaa mana isteeshinii irra deeme. Warreen gurguran bira. Warreen qinxaaboo gurguran bira dhaqeen warreen qinxaaboo kun maal barbaadanii nuti fichisiisoo ta'a. Markaatoo keessan hojjedha jedheetiin dhaqee warreen kana dubbisaa jechuudha. Ati waan takka hin qabdu. Ani waan qabu.
Akka nama bitu akkas jiddee. Ani bakka fichisiisadha. Waan isin barbaadan as dirasii fideetan isin dhiyeessan jedhama. Saniin booda isaan order na godhu. Birrii tokkorree isaan irraa hin fuudhu immoo. Markaatoo muuna seena warra fichisiisaa wajjin dhaqee seenitan ani suuqii bakka akkanaatiin qabaa. Suuqii bakka akkanaa qabu kanaafini meeshaa kana barbaade meeshaa hunda isaa tokkoosaa gati warra orderii naa kennan sanii lakkoofsisee baasisee ashagsiisee erga ashagamee dhumateen booda birrii na gaafata miti re birrii hin qabanne hojjetaa kan kee keessaa nama tokko na wajjin ergin jedhaan. Saniin booda nama tokko na wajjin erga miti re laada irratti meeshaa san fe'etan warra sanii buusee jararraa birrii fuudhee hojjetaa isaatti kennee kan koo tirfii koo kiisaa koo godhadhaa jechuudha. Kana kaalaal maallaqa malee hojjechuun akka danda'amu kun fakkeenya tokko. Ergasii akkaawuntii 3 banteedha achumatti. Akkaawuntii 3 baname har'a erga miliyooneera taate boodallee akkaawuntii sun socho'aa jira. Waa'ee seenaa kanallee natti himi. Akkaawuntii 3 kan nan bane tokko akkaawuntiin warreen daldala wajjin daldalu kanaa wajjiniin kanan waliin hojjedhuudha. Akkaawuntiin lammaffaan dhuunfaa kan koo sanbata yeroo bashannanaa ittiin bashannanudha. Akkaawuntii sadaffaan kan hin tuqamne kan amma dhaabbata ta'e kana jechuudha. Akkaawuntiin sun hin tuqamu. Dhukkubdullee maal taatullee galma qabda kaa. Galma waan qabduufi akkaawuntii san bu'aa argatturraa achi keessa godhatta jechuudha. Malaan bishaan waaduu jedhama. Jireenya kan keenya ofii keenyaaf. Mammaaksi biraatis jira. Abbaatu of mara jedhee bofni jedhama. Kanaafuu wanni hundumtuu nu harka jira. Waanuma kamiifiyyuu itti gaafatamuu fudhatte taanani ati fayyite jechuudha. Bakka karaa jijjiirraa jirta jechuudha. Namni baay'een waan kamiiyyuu irrattuu itti gaafatamuu fudhata. Harkaa dhabuu isaatiif nama tokko sababa godhata. Barachuu dhiisuu isaatiin waan biraa sababa godhata. Hiyyeessa ta'uu isaatiin waan baay'ee sababa biyya kana keessatti sababa kaafta taanaan akka alaafattee liqimsine sababni si godhu jira. Ammattee du'uu dandeessaa jechuudha. Tokkotu dheerate. Kana. Akkaawuntii ishee kamtu miliyooneera si godhe akkaawuntii kamirratti? Akkaawuntii isa hin tuqamne sana. Hin tuqamu kaa maaliif galma qabda laa? Galma waan qabduuf hoo beeloftellee biraa beelofta malee akkaawuntii sana hin tuqu. Maal akka jedhee namni tokko qusannaa kanneen jalqaba beeki. Mana keessattis haa ta'u. Waa xiqqoo ishee akkas waa saamsee maallaqa argamtu achi keessa kaa beeki. Sababuma gufuun yookaan mulaaqinis xiqqoo ishee gaafisa murtu iddoo biraa deemuu manna. Asirratti waanuma kamiifiyyuu addunyaa kanarratti waan barbaadde ta'uudhaaf pirinsipilii qaba waan hundumtuu. Fakkeenyaaf cichuu jedhama. Cichuu yookiin immoo persistaansii kan jedhamu. Fakkeenyaaf namni baay'een amma suusii dhiisuudhaa itti ulfaataa. Waan baay'eetu itti ulfaata. Garuu maaf itti ulfaata cichuu dadhabeeti. Persiist gochuu dadhabeeti. Fakkeenyaaf qote bulaani xaafii facaasee har'uma naammatu. Ji'a 3 rakkatullee ji'a 3 hinuma eeggata. Innaa kanaafuu wanni nu goonu suni amma firee baasutti ciccinee eeggachuu danda'uu qabna. Persiist goonee ta'u jechuudha. Very good. Amma achi waan markaatoof Gojjaan Bareedaa Finfinnee keessatti waan qusatte qabattee gara Adaamaa dhuftee biizinasii maxxansaa irratti bobbaate. Kireeffattee anillee istiidiyoo kiyyuun kun amma kiraa keessa jira. Ergan tookshow kana jalqabe mana sadaffaa kootu jijjiiruu kiyya mana kiraa rakkisaadha. Osuma hojjechaa jirtu garmalee rakkatte atis si hojjechiisuu hin dandeenye haalli jiru. Zeen maal goote Adaamaa keessatti bakka balfi itti gatamu, bakka xuriin itti gatamu soqtee mootummaa gaafatee iddoo san akka ajaa'ibaa qulqulleessee qulqullina magaalichaaf bareedaa godhee dhaabbata isaa achirratti ijaaree dargaggoota hedduuf carraa hojii achirratti itti bane. Bakki amma argaa jirru kun duraan akkana ture jechuudha. Iddoo kanatti amma sadarkaa maxxansa teekinooloojiin maxxansa addunyaan irra geesse maashinoota baay'ee gurguddoo ta'an biyya Chaayinaatiif ichisiiftee biyyas ofiis dargaggoota hedduus itti fayyadaa jirta waan ta'eef. Iddoon kun seenaa guddaa qaba. Dargaggoota hedduullee ni barsiisa waan ta'eef seenaa kanatti himne. Okay. Tokkoffaa ijji intarpiroonarii ija warra kaaniitiin tokko miti. Akka ija 4 qabda hoo? Ija 4 qofa osoo hin ta'in namni baay'een seensa orgaanii meeqa qaba? 5 qaba miti. Intarpiroonarii gaafa taatu seensa orgaanii kan kee 6 jechuudha. Warreen kaawwanii imaajineeshinii hin qaban. Iddoon kun qulqullaa'ee maal akka fakkaatu hin beekan. Ani garuu beekan ture. Ijji intarpiroonotaa kana
Kana qofa miti kanaa ol hojjechuun hin danda'ama. Amma kun fakkeenyaaf ammaanii bulchiisa magaalaa Adaamaa mana iddoo kaaree 500 gaafadheen ture. Garuu isuma san naa kennuudhaafu waan biraa rakkisaadha. Maaliif ani baay'een taajjaba anama kiiloomeetiraan nan barbaada. Kiiloomeetiraan misoomsuu nan danda'a. Kiiloomeetiraan. Maaliif maallaqaa miti kan barbaachisu yaada. Imaajineeshinii barbaachisa. Namoonni baay'een immoo nama kan yaadanii garaa isaatiin, guddina isaatiin, umurii isaatiin yaadu. Namni umurii isaatiin, guddina isaatiin himate. Fakkeenyaaf amma guddinaan osoo yaadame raafuu maraan amma kiniinii caalaa guddina qaba miti. Garuu fayyaadhaaf kiniinii xinnootu ilmaan namaatiif yookiin nama fayyisa. Kana laaluudha namni. Fakkeenya namni guddaa na gargaaree understand na godhee fakkeenyaaf bulchaan gandaatu bara kana sin dhaggeeffatu. Namni dhaggeeffate ittaantu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa adda caaltuu isaanii baay'ee na gargaaranii. Plus Haayiluu Jaldee kaantimaa magaalaa Adaamaatti illee akkuma dhufeen easily ogguma sana understand na godhe wanni sun garasitti akka ce'u ittaanaa Muhammad Guyyee illee baay'ee hundi isaaniitu understand na godhanii immediately waan san gara hojiitti akkan seenu guyyaa 10 dhaabanii turanii akka hin hojjenne waan baay'ee ture garuuyyuu ani waa tokko hin jedha. Biirokiraasiin kamiyyuu illee hoo baay'ate dargaggoota waan gara biirokiraasiin gara garaa mana mootummaatti qabamanii jiru akka sochoone kan ta'an warreen kun amma hojjetaa yookiin immoo hoogganaa mootummaa jechuun dargaggeessa akka hin hojjenne lafa dhoowwachuu bakka hojjetan dhoowwachuu waan isaan barbaadan kennuu fi diduu jechuun maal jechuu akka naa ta'etti hima. Arooppilaanii akka balali'u gootee bakka itti qubatu dhoowwuu jechuudha. Gaafa san maal ta'a bakka itti qubatu gaafa dhabe arooppilaanii nadaajii fixaasaniin booda kufee caccabaa jechuudha. Amma dargaggeessi baay'ee kan caccabaa jiru kanaaf. Biizinasiin isaa harkaa kan cabu, yaadni isaa harkaa kan cabu kanaaf. Al takka balali'ee jira iddoo itti qubatu dhoowwan. Takkaa kanan bakka itti dhaabatu si dhoowwinaan abbaadhuma si dhoowwan irratti kuffisuu xiyyaarsa. Maashinoonni hedduun isaanii biyya alaatti maashinoonni gurguddoo akkasii gaafa dhufanii warra Chaayinaa yookaan warra maashinicha dhaabantu yeroo baay'ee yeroo dheeraadhaaf achi tura warshaa san keessatti. Maashinoonni gurguddoo amma argaa jirru akkuma dhufaniin obboleessi geeffisitu maanipuleet godhee sadarkaa kanaan gahe. Nuti maashinoonni kun maashinii teeknooloojii waan ta'eef nuti immoo baroonni nu barannes aadaan nu qabnus teeknooloojii wajjin hidhata kan qabu. Garuu iyyuu immediately waan sana hoggaa agarre oguma sana hojjennu. Hojjechuun miti modified hin goonu. Maashiniin kun kosii kan daaketoo gara recycle godhee kompoostii midhaan kan jijjiirudha. Ofii keessaniif hojjettan? Ofumaaf hojjenna asumatti hojjennee diizaayinii goone amma maashiniin kun kan hojjennoo ta'u jechuudha. Kan namaa miti ofiinyafis maashina kalaqaa jirra naan jechuudha. Kalaqaa jirra maashina kalaqaa jirra. Kan yoo hojjechuu hin danda'amu. Biyya kana wanni hojjetame tokko illee hin jiru waan ta'eef waan baay'ee hojjechuun hin danda'amu. Biyya kana keessatti hojii hiikadha malee hojii dhabaan hin jiru tokkoffaa. Lammaffaa immoo falaasamni mootummaan ittiin deemu jijjiiruu qaba baay'ee. Fakkeenyaaf amma waa'ee hojii dhabdummaa yeroo hojii dhabaa miliyoona 6 Oromiyaa keessa jira jedhan. Garuu Oromiyaa keessatti hojiin jiru biliyoona 6 hin ta'a. Hojiin jiru. Nama qoduutu dhabama. Hojii san oonyu akka fayyadu, oonyu irratti akka hojii hojjechuu danda'u, hojiin immoo hiikkan hojiidha. Akkuma lakkoofsa hojii dhabaa gabaasanitti baay'ina hojii sanuu carraa jiru sanii. Carraa hojii san gabaasuu danda'u qaban turanii. Hojii jechuun kan maallaqa qofa namaa argamsiisudha yaadan. Hojii jechuun sammuun kan kee akka boqonnaa arganne gochuudha bakka. Sammuun kan kee boqonnaa godhate jechuun fiildii seexanaat ta'a. Waanuma hamaa, waanuma badaa hojjetta, waanuma badaa yaadaa oolta jechuudha. Humna kanaan hin fiigdu taanaan guyyaa ittiin fiignetu jira. Kanaafuu wanni hundumtuu yeroo qaba. Expire date qaba jechuudha. Kana namni kan wallaalu. Expire date jennaani jaarsaaf jaartitti waliin ciisee jira beeki. Siree cinaa suuraan jaraa bakki taa'uun jiraami jaarsaaf jaarti. Akka ajaa'ibaa laala beektee jaarsichi. Amma jaartiin maali waa'ee waan gaafa gaa'ela keenyaa waan dabarsine sana yaadachaatuma gammadaa jirtaa'ee jennaani miteedheen. Expired isaan barbaadaa jira. Ani warroota fakkeenyaaf jabaadhu naan jedhanii al tokko gara fuulduraatti akkan utaalu na godhan hamilee naa ta'anii jechuudha. Warreen gufuunatti ta'an immoo jechuudha warra san caalaa akka fuulduratti utaalu na godhan gufuudha waan ta'eef. Gufuun maal godhaa?
si'a sadii si'a afur fuulduratti gara. Kincir jettee gaafa. Malee gufuun duubatti sin deebisu. Karaakteriin gufuun duubatti nama hin deebisu. Thank you. Gufuu fuulduratti si oofa jechuudha. Warra hamilee si teessan caalaa si fayyada. Galma qabda taananii asitti wanni feesitti haa mul'atu fuuldura kan kee kan. Galma kan keessan irraa ija kee fudhachuu hin qabdu. Yookiin immoo fakkeenyaaf amma wattaaddarri jechuudha. Keessattuu warri anna xaaxiroo tokkaash kan jedhamu jiru miti. Isaan suni oduu bofni luka isaaniitu hidde ija isaanii san irraan fudhatan hamma dhaanitti. Atis jireenya kan kee keessatti asii wanni feesi haa hiddu, si haa quxxuutu, si haa annoo fa'i, si haa godhu. Ija kan kee waan isaa irraa fudhachuu hin qabdu jechuudha. Galma qabda waan ta'eef. Abarraa boqonnaa tokkoffaa irratti intarviiwudhaaf waameen ture. Akkuma ilaaltan kana istiidiyoo keessa seennee intarviiwuu jiruuf jireenya isaa kana akka dargaggootaaf akka daawwattoota keenyaaf qoodu waasaa bakka jirutti gidduutti istiidiyoo kiyya kana laale istiidiyoo marsaa tokkoffaa keessa ture jechuudha. Riitaa istiidiyoo kana bifa xiqqoo ishii hanga humna kiyya heeyyamuun ammayya godhee maaliif siif hin hojjedhu naan jedhe. Kanaafuu istiidiyoo haaraa hojjennee achirratti intarviiwuu na gootaa naan jedheeti kan intarviiwuu sana addaan kunnee marsaa kan boqonnaa isa lammaffaa istiidiyoo bareedaa kana baasii waliigalaa danda'ee namoota hedduuf abbootii qabeenyaa hedduuf fakkeenya ta'uudhaaf kana hunda kan godhe jechaadha. Jabaadhu namaa siin godhu naan jedhee guddaa galatoomi siin jaa Oromoon akkanatti wal cinaa dhaabachuu qaba jedhee yaada. Tola ooltummaa ati hojjettu carraan biraatiin illee argee jira. Bakka itti dhalattetti dabtaraa fi iskiriiptoo daa'imman bor ol guddataniif gargaaraa jirta. Bara dhufus laayibirarii ijaaruudhaaf karoora guddaa qabda. Ati eenyu waan taateef guddina kee xiqqoo kanaan namoota hedduu kan deeggaraa jirtu. Ilmaan namaa nama tokko keessatti waa uumuu 3,000tu jira. Waa uumuu 3,000. Waa uumuun 3,000 kun keessatti kan maseenee hafu bakkee itti baaftu waan dhabdeef. Tokko bakkeen uumama waa uumuu kun of keessaa kan ittiin baafnu mana barnootaati. Iddoo laabirariiti. Iddoo laaboraatooriiti. Kanaafuu ati waa tokko yaaddee waan san gabbifachuudhaaf illee hoo gadi baate fuuldura kee kan jiru mana kan kee fuuldura kan jiru mana diraaftiiti. Achitti dhaqxee diraaftii takka irraa hoggaa dabalte maseene jechuudha. Kanaafuu kana mootummaan illee uummanni illee irratti hojjechuu danda'u qaba. Inni biraa immoo qabaattetii miti nama kan gargaartu. Birrii 10 irraa namaa qooduu kan hin dandeenye miiliyoona 10 irraa namaa qooduu hin dandeechu. Waan qabuufi miti namni namaa kenna. Afuurri kennaas keessa jiraachuu qaba. Qabeenyi qabnu kun hundumtuu namni kamiyyuu yoom gaarii akka ta'u sitti immoo duuti akka jirtu hin yaada taanaan namni kamiyyuu gaarii ta'a. Kennuudhaan namni miidhame hin jiru addunyaa kanarratti. Jabaadhuu baay'isawee namni siin jechuurraa istikariidhaan bajaajii fi makiina irratti oduu laxxaftee nuffii tokko malee galgalaa ganama siin jedha. Girgiddaa keetti irratti jechuudha. Kanaafuu action louder than word namni gochaan birrii 10,000 sii kennee jabaadhu bakka kana itti dabaladhu waan biraa godhi nama siin jedhu kan hamilee guddaa sii ta'u. Lammaffaan mootummaan nama gargaaruun beeku adda baasee nama adda baasuu danda'u qaba dhaloota adda baasuu danda'u qaba. Baay'isawee dhaloota keessatti fakkeenyaaf amma waa'ee xiyyitii haasofne xiyyitii gosa lamatu jira. Abirii xiyyit kan jettu kan balaliitu hin jirti. Isheen immoo xiyyitii noormaaliin jira. Abirii xiyyitiin kun wattaaddaroonni maal godhu daarekshinii walitti agarsiisuudhaaf tokkosuu jechuudha. Kanaafuu dhaloota keessatti daarekshinii kan agarsiisan dhaloonni jira. Fakkeenyaaf amma ana oduu na gaafatte dhalootatti daarekshiniin agarsiisa. Atoo dhalootatti daarekshinii agarsiisaa jirti. Shoon kun tokkoffaa afaan Oromoofaatiin kan jalqabaati. Lammaffaa immoo ati mootummaan mana gandaa tokko sii kennuu miti lafa sii kennuu qaba. Maaliif ittiin hojjettaa gurgurtattee nyaachuu fi miti dhimma dhuunfatii miti. Dhimma dhuunfatii miti amma maallaqaa fi miti hojjechaa jirtu. Mul'ata si keessa jirudha kan si godhu. Kanaafuu mul'ata kanaaf immoo understand godhuu kan qabu jedhee ani recommend godhan mootummaan kana hin dhagaanoo ta'an warri gaggeessaa kana hin dhagaanoo ta'an wanni gochuu qabu dhaloota keessatti dhaloota jiran kan warreen rafan osoo hin taane warreen ka'an gargaaruu qaba. Warreen ka'an osoo hin taane warreen uffatanii dhaabbatan gargaaruu qaba. Warreen uffatanii dhaabbatan osoo hin taane warreen fiigan gargaaruu qaba. Warreen fiigan osoo hin taane warreen balali'an gargaaruu qaba. Because of daran balali'aa jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota kennaa Riittaa Shoo Televezyiina Faanaatiin daawwachaa jirtan boqonnaa fudhannee marsaa lammaffaadhaan walitti deemna. Hayyee kabajamtoota daawwattoota kennaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Marsaa lammaffaa irratti argamna. Ispoonsara kenna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Abarraa
lakkoofsa tokko akka kudhanii lakkoofsa jalqabaa naa waami. Kudhan. They believe on practice than theory. Haasaarraa gochaa naman. Sirriidha kun absolutely. Akkam theorytu dursaan baasee. Duratti jedhee jira action louder than word. Gochatu baay'ee sagalee caalaa yookiin jecha caalaa gocha. Jabaadhu sun asuma keessa jirti. Jabaadhuun fakkeenyaaf amma ani kitaaba tokko irratti hin dubbise maali kitaaba macaafa qulqulluu irratti Yaaqoob gubbaarra jira. Maal jedha beektaa? Namni tokko itti qorree yeroo jiru jabaadhu samoonis itti ho'aa nama beela'ee jiru jabaadhu boruu nyaatta daabboo jedhuun maal faayidaa qabaa jedha. Nama itti qorree hollachaa jiru uffata qabdu baaftee kennuudhaaf akka itti ho'u gochuudha malee samooniin uffatta jechuun maal godha? Nama beela'ee maal aadaa akkasii barbaachisu jechuudha. Amala lammaffaa. Lama. Falaasama addaa qabu. Unbreakable heart. Nama qalbiin isaanii hin cabne inni hiikuu dandeenya. Okay, ani qalbiin koo cabees hin beeku, moraaliin kootis duubatti deebiin. Tokkoffaa moraalii kan koo samii torbaffaarran kaaye. Namni gabaabanis dheeranis akka dhugu. Okay. Irra deebime? Moraalii kan koo samii torbaffaarran godhe. As hin jiru jechaadha? Hin jiru as maal godha asi? Anuyyuu koo isinuma argachuuf hanga dhufe. Falaasama addaa jechuun kana. Naayik mee onna kana? Zero theorem kan jedhamu jira. Ani barumsa subject ani fayyadame. Zero theorem keessatti any number multiplied by zero is zero jedha. Innaa waan gadhee kamiyyuu jechuudha gocha ati narratti goote kamiyyuu yookiin immoo gocha kamiyyuu haa ta'u dubbii na fayyadu nan ijaarre yoo ta'e zero nan baay'isa. Kanaafuu wannoon isaa maal ta'a? Bu'aan isaa firiin isaa zeeroodha. Anarratti waa tokko infektiin uumuu jechuudha. Inni lammaffaa immoo jechuudha ati bakka kanan geessu asin geessu ati kunis hin ta'u warri siin jedhan baay'eedha. Ani kanaafan jedha you are a winner in the selective namni mo'aadha filatamaadha kanan jedhu kanaaf addunyaa kanarratti ati cimaa ta'uu kan kee namni sitti hin jiru agarraatitti qeesni sitti himu paastarii sitti himu sheekni sitti himu garuu akka ofiisaa filatamaa ta'e akka inni mo'aa ta'e sitti hima malee ati filatamaa akka taate akka mo'aa taate akka muus hin qabne sitti himu kana qaddana godha jechuudha ati mo'aadha ati filatamaadha kanaafuu humuusi qabuu hin danda'u jechi namaas hin qabu akka jechi namaas hin qabnes akka hin taane siidhaan barbaachisu. Ati yoo konfirmi goote si qabata. Garuu iyyuu zeeroonoo baay'ifte zeeroon baay'ate jechuudha. Firee tokko qabu jechuudha. Sirratti waa tokko infekti tokko uumu jechuudha. Moraalii kan kee yoo akka goote samaatti sabaan ilaa kasaqqal kono. Carraa isa dhumaa. Lakkoofsa. 3. Arjaa. Arjummaa yaa'u namni gaa. Maallaqa qofaa. Arjummaan si keessatti uumama. Okay. Si keessatti gaafuma waa inni uumu. By the way, the key of success kan jedhu keessatti successii furtuun successiidha. Jiran 13tu jira. 13 kana keessaa tokko arjummaadha. Inni lakkoofsi tokko positive attitude towards anything. Yeah, positive attitude dha. Isatti dabalee kan jiru arjummaadha. Bakka waan qabdu kana share gootee nama wajjin jiraachuudha. Share gootee jechuudha. Qoy qabeenyi birrii amma fakkeenyaaf tuulte akkuma ashawaatitti tuulte. Saniin booda maal goota ishee? Ittiin fayyadamtu taanaan maal goota? Hojjetee namni ilmi namaa jechuudha. Hojjetee ittiin hin nyaatu taanaan. Hojjetee namaan hin gargaaru taanaan. Fakkeenyaaf amma gammachuu ani gammadurra istiidiyoo kana hojjedhee of dhuunfaa kootee hojjedhee ani gammadurra istiidiyoo kana si hojjedhee gammachuu kan kee gammachuun sirra qubatee anatti hoggaa deebi'ee dhufu lama ta'a jechuudha. Ani si'a lamaan gammadaa jechuudha. Tokkoffaa gammachuu kan kee ilaaluudhaan gammada. Lammaffaa immoo gocha kana godhuudhaan gammadaa deemtaa jechuudha. Kanaafuu waa gochuudhaaf waa qabaachuun sin barbaachisu yaada qabaachuudha. Waan qabduun nama kamiyyuu gargaaruu dandeessa. Maaliif ani motiveetara, innoveetara namoota motiveetiin godha. Wanti an dubbii girdii yookiin immoo dubbiin barbaachise naasa'uun barbaadu. Always kana naasa'u waan dhaloota fayyadu akkamitti biyya kana ceesisna, akkamitti Itoophiyaa kana ceesisna, akkamitti biyya kana of qopheessuu danda'uun qabu. Borukkoo Dr. Abiy hin darba. Nama kana harkaa fudhachuudhaaf qophaa'uu danda'uun qabu. Egaa ani qophoofne eenyutti kenna. Dhaloonni qophaa'uu danda'uu qabu. Boqonnaa fudhannee gaafa walitti deebinu marsaa sadaffaa kompiitaraan deeggaramnee turtii taasifna. Mallattoodhaan ibsuudha. Daayirektarri kiyya Nimoonaan
suuraalee garaagaraa kompiitara irratti daawwattoota keenya ni mul'isa. Ati gaaffilee kana hin laaltu. Fuula kee gara iddoo tokkotti ni naanneessita. Tarnur Face Step jedhamu jira. Ergasii suuricha erga laalee booda daawwattoonni keenya erga laalan booda ani iddas dhufuudhaan mallattoodhaan si garsiisa. Nama sanin tilmaamta, goota sanin tilmaamta, abbaa siyaasaa, qonnaan bulaa, hayyuu, atileetota kunneen hin tilmaamta. Gaaffilee sadisiif qophaa'u marsaa sadaffaadha jechuudha. Boqonnaa fudhannee walitti deebina. Kabajamtoota daawwattoota keenya boqonnaa fudhannee marsaa sadaffaadhaan walitti deebina. Riittaash. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa ammayyeessinee pilaanii ga'umsa qabuun hoogganamne. Uummanni keenyas biyyi keenyas misooma lafarraa daran akka fayyadaman gochuun lafti lafee dugdaa toosaa ni mirkaneessina. Lafa naannichaa seeraan ni bulchinaa itti fayyadamasaaf qorannoo bilchaataa ta'e gaggeessuun hojiirra ni oolchinaa raawwisaas ni hordofna. Lafa magaalaa fi baadiyyaa tajaajila misooma adda addaatiif oolu seeraan qorannee qajeelfamaa fi hojmaata biirichaan mirkaneessine qaama ilaallatuuf ni laannaa. Ni hordofna. Sirna teekinooloojii kaadaastaraa hojiirra oolchuun bulchiinsaa fi itti fayyadamni lafaa akka ammayyaa'u kutannoo ni hojjanna. Biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Ispoonsara keenya biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa guddaa galateeffanna. Marsaa isa xumuraa marsaa sadaffaa irratti argamna. Abarraa. Suuraa si jalqabaa ilaaluudhaaf jenna waan ta'eef Tarnur Face gara natti naa ilaalta. Kompiitara daawwattoonni keenya ilaalaa jiru. Marsaa tokkoffaa suuraan dhiyaate kana hayyee fuula kee deebisi. Suuraan inni jalqabaa Dr. Abiy. Dr. Abiy. Haadha warraa Dr. Haadha warraa Dr. Abiy. Giiftii duree Zinaash Taayyaachoo. Gaabii jalqabaa deemee jira. Hayyee ammallee Tarnur Face fuula kee gara natti suuraa lammaffaa kompiitara. Okay. Suuraan lammaffaa. Motiveetara. Motiveetara. Naapoloonii. Biyya keessa. Biyya keessa. Motiveetara biyya keessa. Okay. Yoonaataan. Yoonaataan Akiliiluu. Yoonaataan Akiliiluu. Okay. Tarnur Face suuraa isa xumuraa. Kompiitara. Hayyee nu deebisiin mana. Okay. Daldalaadha. Daldalaadha. Okay. Okay. Barreessaa kitaaba motiveetara Naapoloonii. Naapolooniin. Abarraa Dichaasaa guddaa galatoomii. Namni hedduu dargaggoonni hedduu ati yuunivarsiitii baatee amata muraasa keessatti sammuu bareedaa yaada bareedaa waan qabduuf ofirra dabartee miiliyoneera taatee namoota hedduuf carraa hojii bantee plus lammii keellee deeggaruu irratti argamta. Namoota mul'ata akka keetii qaban yookaan immoo boru biyya kanaaf uummata kanaaf bu'aa ni buusu jettee yaaddu hin gargaarta. Guddaa galatoomii siin jaa. Kennaan ammatti ani sii kennu tokko hin jira. Ofii keetiif bantee ilaalta.
Waaw. Si fakkaata moo obboleessa kee fakkaata bee? Obboleessa kiyya ta'innaa kun. Obboleessa kiyya ta'innaa. Maatii kee guutuu guddaa galatoomaa jedhanii obboleessa kee quxisuu maashinoota gurguddoo kan sochoosaa jiru abbuyyee guddaa galatoomiin jedhanii qajeelaa hunda galatoomaan jedhanii ergaa isa dhumaa dabarfachuu dandeessa. Ergaan isa dhumaa maaliin dabarfachuu barbaada? Biyya kana keessatti namoonni baay'een waa akka hin dandeenye amananii ta'aniiru. Sammuu waa akka hin dandeenye isin amansiisee waa ta'uu akka dandeessan isin amansiisuu qabaadha kan jedhudha dhaamsi ani dabarsu. Inni biraa immoo sababa tokkollee biyya kana keessatti namni kamiyyuu akka hin kaafne sababa kaafna taanaan akka dhalaafannee liqimsine sababni nu godhu jira. Inni sun garuuyyuu buddeena hin ta'u jijjiirama hin ta'u. Kanaafuu rakkina haasa'uu dhiifnee waan fuuldura keenya yaadaa gara fuulduraatti yaadeemnudha kan ani jedhu. Abaraa Dachaasaa waamicha keenya kabajuudhaan istiidiyoo haaraa istiidiyoo boqonnaa lammaffaa Adaamaatti ijaarre keessatti sagantaa keenya isa jalqabaa ta'uudhaan dhiyaattee dargaggoota keenyaaf jiruuf jireenya isaaniitiif waan gal'aa ta'u waan mootiveet isaan godhu jiruuf jireenya kee zeeroo irraa kaatee hanga miliyoona irra taatutti jiru nu qooduu keetiin maqaa daawwattoota keenyaan guddaa galatoomii siin jaa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya dargaggoo Abarraa Dachaasaa waliin Riittaa Shoo boqonnaa lammaffaa irratti taasifne kana fakkaata. Torban keessummaa kabiraa taphoota babbareedoo kanneen biroo waliin walitti deebina. Hanga torbanii horaa naa bulaa.